Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Abbootni, luboonni, obboloonni, daaqonoonni bakka qulqullummaa kanatti bakka fagoodhaas bakka dhiyoodhaas sagalee jireenyaa wangeela gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos barachuudhaaf kan asitti argamtan abbootiin, harmootiin, obboloonni akkasumas daa'immanni maqaa Waaqayyootiin akkam ooltan akkam yoo nageessan. Maqaan Waaqa keenyaa baraa hamma baraatti kan kabajameef kan ulfaate haa ta'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 25 amman dhufutti isa qabdan eegaa. Wangeela inni barsiisu duuka bu'aa gooftaa inni ta'e Yohaannis amman dhufutti jedhe isa qabdan eegaa jedhe Waaqayyoo jedha. Nan dhufaa jedhe kan dhufu eewu Waaqayyo. Eewu bira dhufa mucaa namaa bira dhufa. Ala meeqa dhufa? Ala 2 dhufa. Kan dhufu eewu Waaqayyo. Eewu bira mucaa namaa bira. Ala meeqa dhufa? Ala 2 dhufa. Maal hojii dhufa? Isa jedhu gabaabaadhumatti akka jaalala Waaqayyoo waliin baranna. Amman dhufutti jedheera Waaqayyo. Hin dhufaa jechuudha. Guyyaa dhufaati isaati immoo eenyuyyuu hin beeku. Akkuma sasilaa tokko du'aan dhufa. Lammaffaa addunyaa kana dabarsuun dhufa. Yeroo saalachuu eenyuyyuu namni beeku hin jiru. Jira? Hin jiru. Amma waa gabaabaa tokko sin gaafadha. Keessummaan mana keessan hin dhufaa jedhamee yoo ergaan isin bira dhufe, yoo bilbilli isinii bilbilame, yoo xaliyaan isinii barreeffame, duraan dursaa waan nyaataa qopheessitu moo mana haxooftu? Mana keessan xaragdu moo duraan dura waan nyaataa qopheessitu? Mana xaragna mini? Maaliif keessummaan dhufu koosii hin jaallatu jettaniitu. Keessummaan mana bareedaa jaallataa jettaniitu. Kan mana keessan haxooftan. Ammas egaa keessummaan sun Iyesuus Kiristoos Waaqni waaqotaa, gooftaan gooftotaa, mootiin moototaa nan dhufaa jedheera. Eewu bira tokko tokkoon keenya bira hin dhufa. Ganama daa'imummaan, guyyaa dargaggummaa keessa, galgala dulluma keessa hin dhufa Waaqayyo. Yeroo isaa namni beeku jira? Qophooftaniiree? Mana keessan haxooftaniiree? Mana haxaachuu jechuun maal jechuudha? Mana xaraguu jechuun maal jechuudha? Qalbii jijjiirrachuu, nissaa galuu jechuudha. Eewu bira dhaqanii, luba bira dhaqanii, eewu bira dhaqanii namni yeroo cubbuu hojjetu, cubbuu isaarraa akka bilisa ba'u, cubbuu isaarraa akka hiikamu eewu bira dhaquu qaba. Luba biruu dhaqa. Waaqa eessatti argata? Eessatti argitu Waaqayyoon jira? Eewu bira dhannaree? Luboota naannaa kanatti maal jedhama? Luba jechuun isinii galee? Qeesii jennamini? Kaahin jennamini? Oromiffaan lubaa jedhama. Yeroo namni cubbuu hojjetu, yeroo namni badii dalagu luba bira dhaqee qalbii jijjiirrachuu qaba. Maal hojiin luba bira dhaqaa? Maal naa godha lubii? Ani Waaqayyootti yoon hime hin ga'u kan jedhu hin jiraata ta'a. Wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaastanii yeroo dubbiftan akkas jedha. Yeroonni tulluurraa gara lafaatti bu'ee jedha. Yeroonni gaararraa bu'ee jedha. Eewun gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos yeroo addunyaa kanarra dhufe tulluurra ba'ee sin barsiisa, bidiruurra ba'ee sin barsiisa, bajjiirratti sin barsiisa, mana awwaalaatti sin barsiisa, mana cidaatti sin barsiisa. Yeroonni gaararraa bu'e gabaa 5tu fedhii 5 qabatee ordofaan ture jedha. Gabaa meeqa? Gabaa 5
fedhii meeqa qabu? Fedhii 5. Maali fedhiin isaanii? Gabaa inni tokko bifa isaa ilaaluuf gooftaa keenya hordofa. Gabaa inni lammaffaan dhukkubsatoota danuu fayyiseera waan ta'eef dhukkuba isaanii irraa fayyuuf hin hordofu. Gabaa inni sadaffaan buddeen 5 qurxummii 2 nama 5,000 nyaachisee waan quubseef nyaataaf jedhanii hin hordofu. Gabaa inni arfaffaan immoo harraba isaa irraa dubbii funaananii mooticha bara sana Iyyesuusin ari'ate sanaaf Qeesaariif laachuuf harraba dubbii isaa irraa fuudhanii isatti himuudhaaf dubbii funaanuudhaaf hin hordofu turan. Gabaa inni 5ffaan immoo Iyyesuus Kiristoos dhugaan dhugaadhumatti inni waaqa waaqotaati, inni gooftaa gooftotaati, inni mootii moototaati jedhee hordofaan ture jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 1 hamma 4tti. Otuu gabaan kun adeemaa jiru nama lamxiin rukutame tokkotu dhufe. Maal jedhe yaa gooftaa? Atoo nama dhukkubsataa danuu fayyifteetta maaloo na fayyisii jedhee kadhate. Iyyesuus Kiristoos harka isaa diriirsee lamxii isaa irraa haxaa'e jedha. Yeroo sanaa ka'ee namni kun hin fayyee jedha. Kan fayyise eenyu? Iyyesuus Kiristoos. Namni kun dhukkuba lamxiin qabamee ture. Erga fayyee booda garuu maal jedheen? Nama tokkotti himin dhaqii mataa kee lubootatti agarsiisi. Eenyu kan luba biraa dhaqaa jedhe? Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos jechuudha. Bataskaanni keenya seera qabdi. Bataskaanni keenya luba qabdi. Yeroo cubbuu hojjennu, yeroo badii dalagnu eenyu bira dhaquu qabna? Eenyu bira? Luba bira. Maal gochuuf? Qalbii jijjiirrachuuf. Nan dhufa jedheera Waaqayyo. Guyyaan itti dhufu eenyuyyuu hin beeknu jenneerra. Du'aana dhufu addunyaa kana dabarsuu na dhufu namni beeku jira? Amma silaa namni naannaa kanaa reenfa fidee dhufeera. Namni kun guyyaa har'aa nan du'a jedhanii yaadanii turani? Qalbii jijjiirratanii turani? Foon gooftaaf dhiiga gooftaa fudhatanii turani? Kun egaa anaaf isiniif barsiisa ta'uufi Waaqayyo nan dhufaa guyyaan itti dhufu hin beektan? Qalbii keessan jijjiirradhaa. Laphee keessan hammeenyarraa deebisaa. Laphee keessan cubbuurraa fageessaa. Nan dhufaa. Amma dhufutti garuu isa qabdan eegaa jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 kaaftanii yeroo dubbiftan mootii tokkotu ture jedha. Sooressa tokkotu ture jedha. Nama 3 waame ofitti. Kottaa 3 keessanii jedhe. Hin dhufani. Akka humna isaanii akka ittiin daldalaniif, akka ittiin nagadaniif isa tokko qarshii 5, isa tokko qarshii 2, isa tokko qarshii 1 itti laate nagadaa jedhe sooressi sun. Inni biyya fagoo dhaqe. Inni qarshii 5 sun furate biyyaa biyyarra naanna'ee baddaa dhaqee gammoojjii bu'ee aduutu na gubee, bokkaatu na tortorse, gufuutu na rukute, rakkinatu na mudate utuu hin jedhin 5 san irratti 5 buusee 10 taasise jedha. Inni 2 furates amma 2 itti eda'e jedha. Meeqa taasise? 4. Inni 1 furate immoo yoo hattuun na jalaa hattee yoo saamtuun karaatti eddena saamtee jedhe hin awwaalee jedha. Yeroo kana hin dhufe mootichi 3 isaanii waame. 3 keessaniif akka humna keessanii siif qarshii 5 sii kenne, siif qarshii 2 sii kenne, siif qarshii 1 sii kenneera. Akkam gootanii jedhee gaafate. Mootichatu gaafata. Gaafatama. Warra kennameef sanatu gaafatama. Inni 5 furate afaansaa guutee akka jedhe yaa Waaqayyo, yaa gooftaa koo, yaa mootii koo jedhe. Qarshii 5 naa laattee turte. Qarshii 5 kanarratti nagadeen qarshii 5 nan dabale 10 nan taasisee jedhe. Waaqayyo nama kana hin eebbise. Ati amanamaadha. Sansitti eegisiin jedhe eegdeetta. Eeguu bichaa miti irratti daateetta. Ati mootummaa san otuun addunyaa hin uumin qopheesse ni seentaa jedhee gammachuu guddaa itti hime. Inni lammaffaa sin dhufe. Ati humna koo ilaaltee qarshii 2 naa laattee turte. Ani immoo qarshii 2 kanarratti 2 edeen 4 taasise.
nama kanaanis ati amanamteetta waa xiqqaatti waan amanamteef waa guddaa irratti hin filatamta mootummaa an addunyaa otuun hin qopheessin ijoollee Addaam hundumaaf qopheesse seenii jedhe inni sadaffaa hin dhufe hin awwaale sun akkam goote qarshii koo jedhee gaafate dhuguma natti laattee turte yoo na saamanoo yoo hattuun na jalaa hatte yoo jedheen boolla qoteen awwaalee jedhe yeroo kana maal jedhe mootichi jedha nama nana ati akkanittiin tirfii irratti dabaltee fiddu akkatittiin nagaddee buufattuufan siilaadhe malee akka ta'uwaaltuuf miti waan awwaalteef harki keef miilli kee hidhame atis boolla dukkanaa keessatti darbatamtaa jedheen jedha waaqayyo kanarraa nu haa baraaru waaqayyo kanarraa nu haa baraaru tokko tokkoon keenyaaf waaqayyo amma nufutti isa qabdan eegaa jedhee kan nu laate jira akka humna keenya daa'imattis dargaggeessattis abbootiittis harmootittis waan kenna qaba waaqayyo nan dhufa immoo jedheera waaqayyo al meeqa dhufa jenne al meeqa dhufa allama kan dhufu eewu waaqayyo eewu bira dhufa mucaa namaa bira dhufa tokko du'aan jenne lammaffaa addunyaa dabarsuun dhufaa jenneerra eegaa immoo wanti inni jedhe jira amman dhufutti isa qabdan eegaa jedhe maanni wanti nu eegnu waadanuutu jira wanti nu eegnu garuu tokkoffaa jennee lammaffaa jennee sadaffaa jennee waaqayyo eegaa kan nuun jedhe wanti eeguun nurra jiru waaqayyo har'a nu barsiisa tokkoffaan amman dhufutti isa qabdan eegaa kan inni nuun jedhe amantaadha saba waaqayyo meeqa amantaan meeqa lama sadii afur meeqa waaqayyo erga tokko ta'e amantaan meeqa ta'uu qaba tokko cuuphaanoo tokko amman dhufutti jedhe isa qabdan eegaa jechuunsa amantaa keessan akka qaroo ija keessanii eegaa yoo namni dhufee ija keessan tumate hin jaallattu ilaaltuu keessan moo hin callistu yeroo amantaa keessaniin dhufanis hin callisina amman dhufutti garuu amantaa kee eegii jedhe ishee kamii amantaan addunyaa kanarra maqaa kiristinnaatiin 22,000 oltu jira meeqa 22,000 ol waaqayyo garuu kan mucaa namaatiif laate inni Addaam ittiin fayye inni Nohe bishaan badiisaatti ittiin oole inni Iyyoob dhukkuba isaatii ittiin fayye amantaan isheen dhugaa meeqa tokko raajootii kan dubbatan Iyesuus Kiristoos gooftaan gooftotaa mootiin moototaa waaqni waaqotaa dhiiga isaatiin kan ijaare amantaan meeqa tokko ishee kamiree isheen yeroo jennu akka nuun jedha macaafni qulqulluun Ermiyaas 6:16 raajichi Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 waaqayyo akka jedha daandii irra dhaabbadhaa daandii ishee ganamaa irra deddeebi'aa daandii ishee dhugaa sana gaafadhaa yoo ishee irra deddeebitan lubbuu keessaniif boqonnaa lubbuu keessaniif hafuura galfii argattu daandii ishee ganamaa daandii ishee dhugaa daandii ishee jireenyaa sana gaafadhaa jedhe waaqayyo raajotaan bulee maaliif amantiin daandii jedhame amantiin akka daandii ta'e qulqulluu Phaawulos gara warra Qorontos ergaasaa isa xaafe isa duraa Qorontos isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti ragaanuu ba'eera Ermiyaas daandii irra dhaabbadhaa jedhe qulqulluu Phaawulos immoo amantiidhaan dhaabbadhaa jedhe daandiin amantaadha jechuudha maaliif namni tokko mana isaatii ba'ee lafa fedhe kan isa geessu daandiidha asii baatanii Adaamaa dhaquuf asii baatanii Finfinnee dhaquuf maalirra deemtu daandii anaaf isin immoo yeroo booda yoo dhugaan dhugaadhumatti amantaa ishee dhugaatti dhaabbanne amantaan keenya eessa nu geessiti jannata nu geessiti fuula waaqayyoo nu dhaabdi amantaan isheen kam
isheen dhugaa, amantaan isheen ganamaa, amantaan isheen qulqulluu, amantaan isheen tokko. Amantaan tokko ta'uusee qulqulluu Phaawulos Efesoon 4:4 ergaasaa gara warra Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irra Waaqayyo tokko, amantaan tokko, cuuphaanis tokko jedhe. Amantiin tokkicha, gooftaanis cuuphaanis tokkicha. Amantiin tokkicha, gooftaanis cuuphaanis tokkicha jedhee dubbata wangeelaa gooftaarra gara warra Efesoon boqonnaa 4 irra. Amantaa ishee raajotaan dur dubbatamte kana akka qaroo ija keetii eegi jedhe. Bara kakuu haaraa keessa immoo amantaa kana eenyutu nu barsiise, eenyutu nuuf laate, eenyutu nuuf dhaabe yeroo jennu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos nuu dhaabe. Eessarratti arganna? Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 gara warra Ibrootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 qulqulluu Phaawulos maal jedhe? Waamicha samiirraa hirmaattuu kan taatan obboloottan koo, waamicha samiirraa qulqullootaa wajjin hirmaattuu kan taatan obboloottan koo jedhe. Bu'uura amantaa keenyaa kan ta'e addunyaarra deddeebi'ee kan amantii barsiise, ofii isaatiif wareegamee, ofii isa aarsaa dhiyeessee, isa amantaa keenya nuuf laate Iyyasuus Kiristoosin ilaalaa. Isa amantaa keenya nuu dhaabe Iyyasuus Kiristoosin ilaalaa jedhe. Akkasumas qulqulluu Luqaasis jiruu ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irratti dhiiga isaatiin bataskaana isa isinii ijaare Iyyasuus Kiristoosidha jedhee ragaa nuu ba'eera. Egaa amantaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos nuu ijaare kana qulqullooti harkaa fudhataniiru. Warri qulqulloota nu jennu eewu yoo jettan warra amantii qaban, warra waaqa waaqeffatan, warra foon isaanii lubbuu isaaniitiif bushan, warra mana waaqa tolfamaa hin deemne, warra tulluuf hin saganne, warra lagaaf hin saganne, warra mukaaf hin saganne, warra eewuuf sagadan isaan qulqulloota jedhe. Waaqa meeqa jira saba Waaqayyo? Meeqa jira? Lakkiin isa amma mana keenya keessa waaqi xixiqqaan hin jirtu? Hin jirtu? Calleen hin jirtu? Waaqa abbaa koo, waaqa haadha koo, waaqa akaakayyuu koo kan jennu hin jirtu? Lakkii waliin sobnu. Mana eewu jirra? Mana eewu jirra? Mana Waaqayyoo nu ijoollee eewuti. Ijoollee Waaqayyoo hin sobdi? Hin sobu? Sobuu qabna? Har'aa kaanee ragaa ba'uu qabna bakka. Namoonni beekumsaanis haa ta'u wallaalummaan waaqa xixiqqaa mana isaanii keewwatan jiru. Hin jiranii? Calleen hin jirtu? Waa beekaa jedhee namni mana qaalluu dhaqu hin jiru? Maal jedha jaarsi bule? Qaalluun kan mataa ishee hin beektu jedhe. Kan namaa odeessiti. Kan mataa ishee hin beektu. Eewuuf sagaduu qabna? Eewuuf sagaduu qabna? Eewuuf sagaduu qabna? Eessa dhannee? Mana Waaqayyoo. Manni Waaqayyoo immoo isa kam? Addaraasha kaleessa ijaaramee laata? Dunkaana kaleessa dhaabamee laata? Manni Waaqayyoo lafa taabotii Waaqayyoo jiruudha. Manni Waaqayyoo lafa fannoon Waaqayyoo jiruudha. Manni Waaqayyoo lafa dubaroon maarabii jirtuudha. Manni Waaqayyoo lafa ergamoonni jiraatanidha. Manni Waaqayyoo lafa luboonni jiraatanidha. Eessa dhannee sagaduu qabna? Eessa dhannee? Yoo maal qabaanne? Yoo amantaa qabaanne ka. Amantaa ishee kam? Isee dhugaa, ishee ganamaa, ishee qulqulluu sana qulqullooti amantittii kana fudhatanii jedha. Obboleessi Yaaqoob Yihuudaa ergaasaa boqonnaa 3 qulqullootaaf ala tokko amantaa laatamte sanaaf wareegamaa. Dhageessanii qulqullootaaf jedhe amantaa ala tokko laatamte sanaaf wareegamaa. Yoo kana ta'e yeroo gooftaan keenya dhufu mirga isaa dhaabbattu. Yoo kana ta'e mootummaa isaa dhaaltu. Kanan taane taanaan
waaqa tolfamaaf sagaddu taanaan, mana qaalluu dhattu taanaan, mana waa beekaa dhattu taanaan, booddeen keessan badiis ani isin hin beeku jedha. Kan diiyaabiloos taatu jedhe. Waaqayyo kanarraa nu haa baraaru. Kan waaqayyoo moo kan diiyaabiloos ta'uu wayya? Nu isa ba'eewuti. Nu isa ba'eewuti. Nu ijoolleewuti. Ijoollee waaqayyoo mana waaqayyoo dhuftee rakkina see himatti. Mana waaqayyoo dhuftee kadhatti malee mana qaalluun nattu. Mana waa beekaan nattu. Mana xonqaayin nattu. Mana tolfamaan nattu. Mana ejjaan nattu. Mana sirbaan nattu. Natti hin nattu gonkuma. Wallaalumaan garuu warra kana godhaniinis deebi'aa jedha waaqayyo har'a. Amma nufutti isa qabdan eegaa. Amantaa ishee tokkoo kana akka qaroo ija keetii amma nufutti eegii. Maaliif? Amantaa ishee tokkoo kana keessaa kan si dogoggorsan, kan si baasuuf dhufan danuun jiru. Maal sii godhaa? Maal hojii achi dhaqxaa? Amantaa nafxanyaatiyoo. Kan eewuti jedhan? Amantaa Amaaraa, amantaa nafxanyaa, Ortodoksiin kan nafxanyaati maal hojjettaa? Saba Waaqayyo. Mana kana taaboti jira moo hin jiru? Hin jiru? Taabota duraan dursa akka macaafi qulqulluun seera ba'uu boqonnaa 34 nutti murratti Waaqa harkaa taabota kan furate Museedha. Eewudha. Musee, raajicha Musee. Museen Gojjaameedha. Museen Gondareedha. Museen Manzeedha. Museen Tigreedha. Amantaaf siyaasi gonkumaa waliin argu. Amantaan kan nafxanyaati warri jettu sobduudha. Amantaan kan ijoollee Addaam hunda. Yesuus Kiristoos yeroo amantaa kana kenne ati adiidha, ati gurraacha, ati sooressa, ati hiyyeessa, ati beekaadha, ati wallaalaadha, ati dhukkubsataadha, ati fayyaadha, ati Amaara, ati Oromoodha, ati Tigreedha, ati Guraageedha, ati Gojjaameedha, ati Gondareedha jedhee miti. Ijoollee Addaam hundumaaf amantaa tokko kenne. Mana kana keessa warri jiru yeroo kadhannu Waaqa keenya maal jennee kadhanna? Yaa abbaa keenya jenna mini. Samiirra kan jiraattu jenna. Abbaa meeqa qabna jechuudha? Namni abbaa tokko qabu wal fo'aare, wal jibbaare, wal lolaare, mana murtii wal dhaabaare, du'aaf ejjechaaf wal barbaadaare. Kan wal jibbe hin jiru ammas keessa. Saba Waaqayyo kan wal jibbe hin jiru, kan wal lole hin jiru, iji kee biyyoof haa ta'u kan waliin jedhu hin jiru. Waaqayyo hin jaallata. Hin jaallata. Egaa jaallannu jibbinus Waaqayyo. Waaqni waaqotaa bara kakuu haaraa keessatti Yesuus Kiristoos jechuudha. Amantaa tokko laate malee amantaa danuu hin laanne. Maqaa kootiin kan dhufan danuu hin jiru jedhe. Gogaa hoolaa uffatanii hin dhufu jedhe. Maal gogaa hoolaa uffachuu jechuun? Wangeela qabatanii hin dhufu. Ani lallabaadha jedhanii hin dhufu. Ani sincuuba jedhanii hin dhufu. Ani raajii hojjedha jedhanii hin dhufu. Ani hafuuran sitti guuta jedhanii hin dhufu. Maqaa kootiin hin dhufu jedheera. Akka hin dogoggorre amantaa keessan isee tokkotti cimaa. Amma dhufuutti isa qabdan eegaa. Maal eegaa jedhe? Maal eegaa jedhe? Amantaa. Lammaffaa amma dhufuutti isa qabdan eegaa kan inni nuun jedhe mucummaa Waaqayyoo keenya. Hundi keenya ijoollee eewuti. Ijoollee Waaqayyoo akkamitti taane yeroo jennu gabaabaadhuma. Maali gabaabaan kun yeroo jettan? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 amma 7tti namni jedha bishaaniif hafuura qulqulluurraa hin dhalanne taanaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Dhageessu? Namni bishaaniif hafuura qulqulluurraa hin dhalanne taanaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jedhe. Maal jechuu isaati? Namni hin cuuphamne, namni kiristinnaa hin kaane mootummaa Waaqayyoo hin dhaaluu jechuudha. Yeroo cuuphamnu ijoollee utaane, ijoollee utaane, ijoollee Waaqayyoo yeroo cuuphamnu ijoollee Waaqayyoo taane dhaloota lama qabna hundi keenya. Abbaaf haadha keenyarraa dhaloota tokko dhalanneerra. Bishaaniif hafuura qulqulluurraa ammoo dhiirri 40tti, durbi 80tti yeroo cuuphamnu ijoollee utaane, ijoollee Waaqayyoo taane. Egaa cuuphaan kun meeqa jedhe?
tokkittiidha cuuphaa isee tokko kana eegaa. Maaliif ijoollummaa keessanitti cuuphamtootu hin beekin? Ijoollummaatti cuuphamuun hin barbaachisu. Yesuus Kiristoos iyyuu waggaa 30tti cuuphame. Maal sii godha kan jedhu hin dhufaa. Haa ta'u malee saba Waaqayyoo, Yesuus Kiristoos maaliif waggaa 30tti cuuphame? Mucummaa Addaamiin deebisuu waan dhufeef Addaam yeroo uumamu ganama nama waggaa 30 ture. Mucummaa Eewu deebisuu dhufe, mucummaa Addaamiin deebisuu dhufe. Kanumaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 30tti cuuphame. Anaaf isiniin garuu dhiirri 40tti, durbi 80tti cuuphamaa jedhee seera nuu mureera. Gara warra Lewwotaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 amma 4tti yoo dubbifne hin argan. Dhiirri meeqatti? Dhiirri meeqa? Durboo amma warri fira keenya wangeela lallabna jedhanii magaalaa keessa baadiyyaa keessa tamsa'an kun waggaa 30 eegaa jechaa jiru. Macaafi qulqulluu immoo namni jedhe bishaaniif hafuura qulqulluu irraa hin dhalanne taanaan mootummaa Waaqayyoon dhaaluu jedheera. Amma waggaa 30 ga'utti yoo namni du'e si'oolii seena moo gannata? Eewu nu qopheessaa jiru. Si'ooliif nu qopheessaa jiru beekta? Maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Ijoolleen gara koo akka dhufan hin dhawwinaa, daa'imni gara koo dhuftuu jedhe. Daa'imni dhufanii daa'imni dhufee cuuphamu ijoollee utaa jechuudha. Ijoollee Waaqaa ta'a. Namni wallaalumaan immoo addunyaa keessa haa jiraatu. Erga dhufee booda akka dhufeen hin cuuphamu. Bataskaanni keenya seera qabdi. Waggaa 3 guutuu waa'ee amantii barsiifti. Kana booda hin cuubdi. Yeroo cuuphamnu ijoollee utaan saba Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo akka sila dubbanne Waaqa tolfamaa hin waaqeffatti. Hin waaqeffatti. Waaqa tolfamaa waaqeffachuun Waaqa meeqa jira jechuudha? 2. Kan jiru garuu meeqa? 1. Ijoollee Waaqayyoo eenyu waaqeffatti? Mana Waaqayyoo yoom yeroo umurii ishee guutuu ganamas kidaaniidhaaf, guyyaas qiddaaseedhaaf, galgalas lallabaaf dhufte Waaqa waaqeffachuu qabdi. Anaaf isinoo ganama dhugaadhumatti kidaaniif hin dhufna. Guyyaa qiddaaseef hin dhufna. Galgala lallaba sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuuf hin dhufna. Mee wal of gaafadhaa. Amma waradaadha magaalli kun? Waradaadha moo qabalee? Qabalee kana inni bulchu yoo wal gahii waame hinnattu moo hinnattan? Hinnattu. Maaliif? Yoo aftan hidhaatu jira ka. Hidhaan jira mini? Qabalee moo Waaqayyootu caala natti hime? Yeroo Waaqayyo waamu maa namni gurra isaa cufatere? Maaliif hin dhufu jedhere? Ganama qursii nyaanne? Nyaanne? Misaa'oo? Laaqana? Yoo Waaqayyo jedhe galgala arbaatoo? Hin nyaanna mini? Fooniif moo lubbuuf? Fooniif moo lubbuudhaaf nyaan? Lubbuu keenyaaf galaan hin barbaachisu? Maali galaan kun? Sagalee Waaqayyooti kaa? Faaruudha kaa? Eessa dhanne? Mana Waaqayyoo dhanne? Lubbuu keenyaaf yeroo nutti galaa qopheessinu yoomi? Har'a yoo maal taane? Yoo ijoollee Waaqayyoo taane. Ijoollee Waaqayyoo dhugaadhumatti sagalee Waaqayyoo hin dhageessu. Dhugaadhumatti Waaqayyoof hin abboomamtu. Mee of gaafadha. Maal jedha diyaaqoniin yeroo barsiisu yeroo hunda? Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateetti qalbii jijjiirradha. Maaltu dhiyaateera? Maaltu dhiyaate? Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateetti jedhe qalbii jijjiirradhaa jedhe. Nama meeqatu amma qalbii jijjiirrate? Nama meeqatu amma nissaa abbaatii qaba? Nama meeqatu amma luba bira dhufee qalbii jijjiirrata? Nama meeqatu sagalee Waaqayyootiif bula? Hundi keessan waa gabaabaa tokko wal gaafanna. Inni qotee bulu jira. Inni daldalu jira. Inni jiru mootummaa hojjetu jira. Kun sadan gibira hin kaffalu moo hin kaffalan? Inni nagadus, inni qotee bulus, inni jiru mootummaa hojjetus gibira hin kaffala moo hin kaffalu? Yoo kaffalu baate yoo hin kaffalu yoo jedhe rakkina qaba? Rakkina guddaa jira. Inni dhamamini? Waaqayyo immoo gibira hin qabu. Hin qabu Waaqayyo gibira. Maal gibirri Waaqayyo? Galatuma bichaa moo?
galatuma bichaadhaa gibirri waaqayyo yoo nu galateeffachuu baanne ergamoota danuutu jira. Mikaa'el gosa qaba, Gabri'eel qomoo qaba, Uraa'eel qomoo qaba, hin galateeffatu. Rufaa'eel qomoo qaba, Faanu'eel qomoo qaba, warri kun hunduun galateeffatu. Waaqayyo galata bichaaf nu uume nurraa gibiran qabu. Amma warra qotee bulaa waa gabaabaa tokko wal gaafan. Midhaan lafa qottanii yeroo facaaftan kan bokkaan biqilchu eewu. Kan aduun bilcheessu eewu. Kan qilleensaan guddisu eewu. Kan qotee bulaaf qotiyyoo isaatiif mana isaatiif nagaa laatu eewu. Waaqayyo mini? Waaqayyo gibiran qabuure. Kuntaala 10 yoo argatte barana jedhe kuntaalli tokko kan kootii jedhe waaqayyo. Kurnoo beektu? Kurnoo 10 keessa tokko harka tokko kan eewuti. Laattaniire? Laattanii? Utuu mootummaa biyya lafaa ta'e yoo hin laattu. Hidhaa sodaattanii. Mikaa'eliin ergee harka miilla keenya hidhuu hin danda'u waaqayyo. Gabri'eeliin ergee harka miilla keenya hidhuu hin danda'u waaqayyo. Maadhiisere bara araaraatii wallaalumaanii hin deebi'u ijoolleen koo hin deebi'u 10 keessaa tokko hin baasu jedha. Amma warri mindaa nyaattan 600 yoo argattan 600 yoo argattan birrii 600 10 keessaa tokko kan eewuti. Namni 600 nyaatu ji'a ji'atti birrii meeqa kaffaluu qaba? Yoo kurnoo baase birrii 60. Utuu jisaa argumma ji'a ji'atti 60 laata. Eewuti isaaf laate birrii 600 sana. Amma inni 1,000 nyaatu 1,000 birrii qarshii lakkaa'ee fudhatu kun yoo kurnoo baase 10 keessaa tokko 100 kan eewuti ji'a ji'atti. Illaattu maali? Waan poolisiin hin dhufneefi waaqayyo poolisii hin qabu. Hin qabu. Mana hidhaa hin qabu. Isa sin facaaftan achumatti hambisuu hin danda'u. Harkatti ittiin birrii lakkooftu kana naaffisuu hin danda'u. Ijattiin ilaaltu kana jaamsuu hin danda'u. Ijoollee waaqayyoo gaa sagalee waaqayyoo dhageessu gaa 10 keessaa tokko baasuun dirqama. Hundi keessan harka keessan lachuu ol baasa. Harka keessan lachuu ol baasa. Akka dirree waraanaatti harka lachuu baasuu jechuun booji'ameeraa jechuudha. Kan nu booji'eewu. Eewun nu booji'e. Mana eewu jirra. Harraa kaanee jedha. Jedhaa ka. Isa qabnu keessaa 10 keessaa tokko waaqayyoof hin laanna. Waaqayyo immoo isiniif haa laatu. Galatoomaa deebisa. Eewudhaaf jenneetu. Amma yoo nu laachuu baanne waaqayyo hiyyeessa. Hiyyeessa. Nuufim. Mee xiqqaa kana kenniitii na ilaalii jedha. Inni 600 nyaatu 800 nyaachuuf yaa waaqayyo jedha ganama ka'e. Yaa waaqayyo 800 utuu naa gootee mindaa koo jedha. Inni giindoo tokko qabu qotiyyoo utuu giindoo 2 naa gootee jedha. Inni sa'a tokko eleenfatu utuu sa'a 2 naa gootee jedha. Hin kadhata. Kadhannaan xuruudha. Garuu waa xiqqootti nama namne kaa. Utuu 660 namee 60 laate 800 laataaf waaqayyo. Otuu 800 amaname 1,000 laataaf waaqayyo. Otuu giindoo tokkotti amaname giindoo 2 laataaf waaqayyo. Otuu saa'ee 2 tokkotti amaname 2 laataaf waaqayyo. Waaqayyo hiyyeessa. Mee saba waaqayyo garaa haadha keenyaa keessaa yeroo baanu ilkaanillee qabna turre. Qooqallee qabna turre. Maal furannee dhufne harka duwwaa mini kan nuu kenneewu. Isa nuu kenne keessaa sacaalu fudhadhaa jedheem akka mootummaa biyya lafaallee yeroo gibira gaafatu murtiin laanne waaqayyo harka 9 fudhadhaatii jedhe harka tokko naa laadhaa. Ijoolleen waaqayyo amantiin hin dhaabbatti. Ijoolleen waaqayyo mucummaasee hin eeddi. Mana qaalluu, mana waa beekaa, mana tolfata hin nattu. Ijoolleen waaqayyo qalbiin jijjiirratti. Ijoolleen waaqayyo 10 keessaa tokko waaqayyoof hin laatti. Yeroo taaboti babba'u yeroo taabonni babba'u xilaa warqee beektu isa taabotaaf qabamu isa fannoodhaaf qabamu isa wangeelaaf qabamu isa foon gooftaaf dhiiga gooftaaf qabamu isa lubootaaf paappaasiif qabamu xilaa warqee san goombifamee maal ta'e kadhannaaf hin taane maal ta'eef xilaa warqee sun goombifamee natti hima. Anaaf isin
kudhan keessaa tokko hin baasuu han jenneefim utuu baafneeti dhugaan dhugaadhumatti xinaan warqeen gombifama. Egaa mucummaa keessan egaa erga jedhee Waaqayyo mucaan immoo abbaa isaatiif hin ajajamu. Kan ijoollee Waaqayyoo taane dhiirri bultii meeqatti? Durboo 80 ijoollee yoo taane ijoollee Waaqayyoo saba Waaqayyoo qomoodhaan gosaan qooqaan addaan wal footi. Har'a kan wal foo hin jiru Amaara moo inni Amaaruma immoo ta'e Gondareedha moo Gojjaameedha moo Wallooyyeedha moo Manzeedha moo Oromoo ta'e immoo kan wal foo hin jiru Boorana moo inni Sayyoodha moo inni Leeqaadha moo inni Guraagee ta'e immoo sakam inni qomoonsaa jedhee kan wal foo hin jiru. Hunda keenya kan nu uume eewu kan nu uume eewu kan addunyaa kana nu laate eewu kan aduu kana nu baase eewu kan qilleensa kana nu laate. Waaqa meeqa qabna? Ijoollee nama waaqa meeqaati? Waaqa meeqa? Ijoollee waaqa tokko qomoon gosaan sanyiin waliin footu har'aa kaan eegaa hundi keenya ijoolleewuti. Egaa abbootiin keenya erga kiristinnaa nu kaasanii booda erga ijoollee Waaqayyoo taanee booda maqaa kiristinnaa nu moggaasu moo hin moggaasan? Qabna moo hin qabnu? Amma galgaloofaa beektu warra galgala keessa dhufanii amantaa faallessaa jiran maqaan kiristinnaa kee macaafa qulqulluu irra hin jiru. Eessaa fuuteetu luboonni kun walda Maariyaam walda Giyoorgis ihita Maariyaam kan siin jettu jechaa jiru. Dhugaan dhugaadhumatti maqaan kiristinnaa keenyaa macaafa qulqulluu irra jira moo hin jiru? Jira. Maal jedhee jiraadha malee jira. Hin galleef malee jira. Maal jedhee jira? Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 3 maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Ani hoolota koo beekaa jedhe. Hooloti koos na beekuu jedhe. Maqaa isaaniitiinis na waamaa jedhe. Nu hoolota eewuti? Hoolota eewuti? Nu beekamoo nun beeku? Maqaa isaaniitiin na waama yeroo jedhu maqaa maatiin keenya nu baasanii nu waama. Alamiitu jedhee Tarfaasaa jedhee Badhaasaa jedhee Abbabaa jedhee nu waama. Lakki Walatta Maariyaam Gabra Maariyaam Walda Yesuus jedhee nu waama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo booda maqaa qulqulluutaatiin nu waama. Yoo galgaloofaa bira dhaqxan maqaan kiristinnaa kun jira? Cuuphaan jira? Hin jiru. Abbootiin keenya erga nu cuuphanii booda immoo morma keenya irratti maal nu hidhanii? Maskalii, kirrii, maataba. Mee warri kirrii morma irraa qabdan harka keessan baasa. Galatooma deebisa. Mee warri hin qabne immoo baasa. Waa gabaabaa tokkoon isin gaafadha. Nama hoolaa daldalu argitanii beektu? Nama hoolaa nagadu lama ta'ee michuu tokko hoolaa isaatti qalama diimaatti diba. Tokko immoo bicaatti diba. Maaliif kun? Mallattoo. Kuni hoolaa kooti, kuni hoolaa kooti jechuuf. Nu hoolota eewuti. Hoolaan Waaqayyoo mallattoo qabdi moo hin qabdu? Maali mallattoon keenya? Kirrii keenya ka. Mashaaqulillee quncee qabdi mini? Jabbiin illee finyoo qabdi miti? Okkoteen illee quncee qabdi mini? Kiristaanni kirrii dhabuu qabaare? Qaba. Egaa warri kirrii hidhanne maal gochuu qabna? Warri hidhanne hoo cimsinee qabuudha kan warra kirrii cirtu dhufeem. Galgala keessa dhufteetu kirrii cirraa. Kirriin hin barbaachisu warra jettu dhufe. Amman dhufuutti kirrii kee jedhe. Maataba kee jedhe. Cimsii eegi jedhe gooftaan keenya. Eegi jedhe. Saba Waaqayyoo. Namni konkolaataan karaarra adeemu kiristaana dhugaadhumatti nama akka keenyaa ta'ee tawaahidootti amana ta'ee kurnoo hin baasa ta'ee qalbii jijjiirrateera ta'ee garuu maataban qabu yoo ta'e utuu karaarra adeemu konkolaataan garagalee yoo du'e morma isaarra yoo kirriin hin jirre eessatti awwaalama namni kun? Tokkoon masgiida ka, tokkoon addaraasha ka, tokkoon muka jala ka, tokkoon maazagaajata awwaala ka. Kirriin mormarra jiraannaan garuu eessatti awwaalama? Bataskaana. Maaliif? Kiristaana Kiristoos akka ta'e ragaan ba'ameeraaf ka.
maataba qaba kaa chaappaa qaba jechuudha beekta. Xaaliyaan barreeffame sun kiristaanummaan sun maataba isaatiin beekama. Warri tokko alarjiikii natti ta'ee jedhan, warri tokko nan irraanfadhee jedhan, qursi isaanii hin irraanfanne, dhiyaanan hin irraanfanne, isa nyaata hin irraanfanne, kirrii irraanfatu. Egaa warri kirrii cirtu waan nufteef jedhe, warri kiristinnaa keessirraa balleessitu waan nufteef jedhe, amma nufutti isa qabdan cimsaatii eegaa. Gabaabaadhumatti waa meeqa laalleem? Amantaa keessan eegaa. Lammaffaa mucummaa waaqayyoo keessan eegaa. Sadaffaa maqaa kiristinnaa keessan eegaa. Arfaffaa maataba keessan eegaa. Shanaffaa akka macaafi nutti mutti kiristinnaama keessan kana jedhe akka kiristaanaatti jiraadhaa. Kiristinnaama kana keessan eegaa jedhe. Dhugaadhumatti mee saba waaqayyoo mee dhaabbadhaa ilaalaa. Kan machaa'u, kan ejju, kan xuuxu, kan qaamu, kan badii dalagu. Saba keenya mini? Saba keenya mini? Ani waa gabaabaa sin gaafadha. Waa gabaabaa. Horii keessa, horii manaa keessa. Harree beektu? Harree? Harree jedhee yeroo namni nama arrabsu hin dhageessu. Harreen horii akkamiiti jedhaati macaafa qulqulluu ilaala. Harreen jedha macaafni qulqulluun. Qulqulluu Mikaa'eliif kuftee sagaddeetti jedha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 22. Seera lakkoofsaa boqonnaa 22. Otuu Bala'aamiin baattee deemtu qulqulluu Mikaa'el dhufnaan harreen kuftee sagadde jedha. Qulqulluu Mikaa'eliif ergamootaaf hin sagadu kan jedhu eewu gadi ta'e. Eewu gadi ta'e. Harree gadi ta'e sii gala. Harreen illee sagaddeetti kaa Mikaa'elaaf. Harreen jedha macaafni qulqulluun. Hin sagaddeefi jedha Mikaa'elaaf. Hin sagadu kan jedhu eewu gadi ta'e. Yeroo haati keenya dubaroon Maaramii Heroodis Yesuusin ajjeesuuf ka'e biyya Misiritti onkaan Gibsitti baqatte harree irra teessee deemte. Gaangoon hin turre, fardi hin turre, konkolaataan hin turre, xiyyaarri hin turre. Harree irra teesseetu kan isheen sokkite. Harreen giiftii keenya Maaramii wajjin biyya Misiriin naqxeetti. Duukaa ari'atamteetti. Bara kakuu haaraa keessa immoo ammas wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 1 kaafnee yeroo ilaallu guyyaa Hoosaa'inaa Iyesuus Kiristoos harree irra taa'eetu mana qulqullummaa naannee jedha. Maalirra taa'ee? Harreen horii kabajamteedha beektu. Gooftaa keenya baatteetti ka. Giiftii Maaramii wajjin biyya Misir dhaqxeetti ka. Ergamaa Waaqayyootiif sagaddeetti ka. Harreen caatii nyaatti? Naa deebisa. Hundi keessan irra deebi'a. Hin nyaatti? Kan caatii nyaatu eewu gadi ta'e. Kan harree gadi ta'e hin jiru amma nu keessa. Hin jiru. Warri harree gadi ta'anii baala sana nyaatanis Waaqayyo har'a waama kottaa. Qalbii jijjiirradhaa. Beekumsaanis haa ta'u wallaalummaan harreen jibbite yoo nyaattan iyyuu har'aa kaatanii akka hin nyaanne lubni akka qalbii jijjiirrattan isin taasisa kottaa jedha. Waaqayyo cubbamootan jaallatu Waaqayyo. Cubbuun jaallatu malee cubbamootan jaallata. Waan harreen jibbite dargaggeessi dheedaan jiruuma magaalaa keessa. Hin jiru. Egaa har'aa kaanees harreen jibbite nyaachuun kiristaanummaadha. Harreen illee hin jibbite bar. Harreen jibbite harreen illee. Waa kan biraa immoo deebi'ame. Harreen daaraan sifattu? Daaraa beektu? Harreen daaraan sifatti moo hin sifattu? Kan daaraa sifatu immoo daaraa sifachuun sii gala? Bog godhamini? Maal sifataa jira jechuudha? Daaraa al tokko immoo nyaata harree nyaata argita? Nyaata harree. Inni immoo maal ammas kiristaana ka timboo xuuxaa, gaayyaa xuuxaa. Machaa ejja ani kiristaana hin deemsisu kaa. Har'aa kaane qalbii jijjiirrachuu qabna. Nyaata harreen nyaatinaa. Harreen daaraa nyaatti. Harreen daaraa nyaattu? Kan daaraa nyaatu hin jiru har'a. Hin jiru. Maal qamadii nyaattani? Maal xaafii nyaattani? Maali daabboon cuffattani? Inni daaraa si nyaachisu. Kan daaraa nama nyaachisu seexan abbootii koo harmootii koo.
Kandaara nama nyaachisu maali? Seexana. Kan baala nama nyaachisu maali? Seexana. Nu ijoollee seexanaati. Ijoolleewuti. Ijoollee Waaqayyoo keessumatti immoo maqaan keenya Kiristaana Kiristoos kan tawaahidootti amannu ijoollee giiftii maarame. Kiristaanummaa keessan kana cimsaati eegaa jedha. Hoosee boqonnaa 7 lakkoofsa 8 kaasee Efreem jedhe. Efreem ormoota wajjin tokko ta'ee. Efreem mucaa Yoosef. Yoosef immoo mucaa Yaaqoobi. Yaaqoob immoo mucaa Yisihaaq. Yisihaaq immoo mucaa Abrahaami. Sanyii eebbifame kanarraa kan dhalate jedhe. Efreem ormoota wajjin jedha. Oromoo wajjin hin jenne. Maali wajjin jedhe? Ormoota jechuun warra waaqa hin qabne jechuudha. Warra waaqa tolfammaa waaqeffattu jechuudha. Warra biyya lafaa bulte jechuudha. Warra baala dheeddu jechuudha. Warra dhiiga namaa dhangalaastu jechuudha. Ormoota jechuun sii gala? Sinii gale? Efreem jedhe ormoota wajjin tokko ta'ee. Efreem jedhe akka qixxaa hin garagalleeti jedhe. Qixxaa beektu yeroo hormootii hin toshan karaa tokkoon bilchaatee erga jedhee booda hin garagashu moo hin garagashan? Qixxaan hin garagalle maali? Karaa tokko bukoodha mini? Karaa tokko bishaataadha. Maal jechuudha? Akka qixxaa hin garagalleeti jechuun maqaansaa Kiristaanaa. Jiruunsaa garuu jiruu ormootaati jechuudha. Kan xuuxu isaa, kan ejju isaa, kan sobu isaa, kan hatu isaa, kan dhiiga dhangalaasu isaa, kan waan sobaa dubbatu isaa. Akka qixxaa hin garagalleeti. Humna isaa jedhe keessummootii nyaattee fixxee inni garuu utuu hin beekin harriin mataa isaa irratti ba'ee dulloome jedha. Saba Waaqayyoo beekumsaan haa ta'u wallaalummaan har'aa kaane jiruu kiristaanaa isa hin taane wallaalumaan hojjenne Waaqayyo isinii dhiiseera nuun haa jedhu. Isinii dhiiseera nuun haa jedhu. Mana isaatti harka araaraatiin nu haa simatu. Eegaa kiristaanummaa keessan eegaa kiristaanni yeroo nagaa wal gaafatu akkam jedhee wal gaafata? Akkam ooltan yeroo jedhu maal deebiin? Nagaa galata Waaqayyoo, nagaa galata Rabbii jedhamini. Har'oo akkam oolte jira jedha dargaggeessi. Utu wallaale kan inni jiru utu arguu gaafate mini. Akka maqaan waamamuuf no inni ifne ka jira. Haasaan keenyallee nagaan keenyallee kiristaanummaa keenya beeksisuu qaba. Saba Waaqayyoo uffannaan keenya hoo macaafni qulqulluun akka nutti himutti seera keessa deebii boqonnaa 32 irratti akka nutti himutti dubartiin surree akka hin uffanne yoo uffatte fuula Waaqayyoo irratti kan jibbamteedha seen jedha. Maal akka hin uffanne? Surree. Eenyutu dhorke? Jaarsa mataa molumoo? Eenyutu dhorke? Waaqayyoo Museen bulee hin uffatinaa jedhe. Nuyi kiristaana taane surree hin dhiifnu jedhan kaabbolaan keenya. Hin dhiifnu. Kuni sagalee eenyutiif hin bulu jechuudha. Mee deebi'aa ammoo surree uffachuu bichaa isinitti fakkaate? Hidhii kana eenyu laate? Eenyu? Waaqayyo hidhii natti laatte rakkina qaba jedhaniitu akka adurree dhiiga harraabdu asirratti qalama dibu. Qalamatti diba kaa hidhii isaatti. Qalama. Nooraa manatti dibu malee qalama manatti dibu malee namatti qalama dibu? Han qalama dibate hin jiru? Jiru. Harmootiin umurii gaa qaban immoo kan harrii bichaa ta'e maqaa harriin hin barbaachisu jedhanii kan balleessaa jiran jirooma Finfinnee keessa danuu harrii kan kenne eenyu umurii kan kenne eenyu warri dargaggeessaa immoo hin jirtu tapha argamaa gaafa laaltu taayisaniin al tokko kaatee booksa nyaatuu barbaadda. Nagaa Waaqayyoo wal gaafadhaa yeroo inni jedhu yeroo nagaa wal gaafatu akkamitti warri rukutanni tokko taa godha jiranni tokko immoo inni mataadha gaggaa godhee dha'u.
akkam jedhe macaafi qulqulluun abbootiin keenya warri durii harmootiin keenya warri durii akkamitti nagaa wal gaafatu yoo jettan akka seera kiristaanaatti ala sadii wal dhungatu kaa maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhanii har'a kuniin hafeqa kan gurra isaa urate dargaggeessi hin jiru lootii kan keewwate kan shurrubbaa godhate hin jiru kan mataa isaa fo'u hin jiru kan surree isaa ciru hin jiru kuni kiristaanummaadha re nurraa hin eegaa waaqayyo hin eegu kiristaanni uffata isaatiin kiristaanni haasaa isaatiin kiristaanni deema isaatiin kiristaanni dhiyaana isaatiin hin beekama saba waaqayyo amma dhugaadhumatti hundi keenya guyyaa har'aa laaqana nyaanne moo nyaanne mana keenyatti nyaanne yeroo nyaattan yeroo buddeenni sun dhufe kadhata baafattanii moo calluma jettanii irraa gashitan natti himaa daa'immin sobu mana keessan keessa har buddeen nyaattaniitu mini yeroo nyaattan calluma jettaniitu moo kadhataniitu qabin qabdaa mini dhugaadhumatti kiristaanaa nuyi kiristaanaa oo nuyi mee wal gaafadhaa mee of ilaalaa mee dhaabbadhaa yaadadhaa buddeen kan nu laateewu warri buddeen dhaban hin jirani nu waan maal taaneef nu laate akka jara yaadannuuf nu laate warra beela'e yeroo nyaannu immoo akka kadhannuufiim Iyesuus Kiristoos gooftaan keenya uumaan keenya yeroo saba barsiisee raawwate beela'anii akka deeman hin barbaadu jedhe buddeen 5 qurxummii 2 ija isaa samiitti achi ol qabeetu jedha hin kadhatee jedha eewu kadhate Iyesuus Kiristoos maaliif anaaf isiniif fakkeenya ta'uuf kadhateera nuyi buddeen keenya kadhannee nyaannaare nyaanna har'aa kaanee maal gochuu qabna har'aa kaanee kan nu laateewu akka fayyaaf nuu ta'u akka barakaa argatu akka nagaa taanuuf maaddii keenya kadhachuu qabna akka jedha seenaan qulqulluu Phexros yeroo wangeela barsiisu keessatti jedha oromootiin dhufte jedha inni buddeen otuun eebbisini nyaatee hin beeku buddeen eebbisee nyaatan yeroo hunda oromootiin immoo dhufanii yoonni eebbise jedhan seefii kanaan goraadee kanaan morma isaarraa kunnaa jedhan qulqulluu Phexros immoo otuu hin eebbisin nyaatee hin beeku qorumsin dhufe ilaala buddeen yoo eebbise mormi isaa muramuufi yeroo kana maal jedhe yaa waaqayyo akkam godheen qorumsa kana keessaa ba'a otuu hin kadhatin nyaadhee hin beeku ati ogummaan ittiin kadhadhu naa laadhu jedhe waaqayyo yoo waaman fagoo hin jiru dhiyoodha waaqayyo duudaa miti hin naga'u yaa waaqayyo ogummaa naa laadhu jedhe naanna'anii jiru ormooti goraadee qabatanii yoonni kadhate morma isaa kutuuf yoo nama maaddii kana kadhadhee nyaadhe morma koo kutuufii jedhe eeyyee jedhan ani hin kadhadhu garuu na duukaan nyaattu moo nyaattanii jedhe hin nyaannaa jedhan ani gaan kadhadhu jedhe warra achi jirtanii jedhe asiqaa jedhe warra jirtanis jedhe asiqaa jedhe maal godhe hin eebbifne ilaalime warra achi jirtu jedhe asiqii jedhe warra jirtus jedhe asiqii jedhe maal godhe jechuudha hin baarraka hin eebbise seefiin jira amma morma keenyarra jira akka nun kadhanne maaltu nu dhowwere mucaatu daa'ima turte jedhani mana dilbataa dhufti as ijoollota bira barachuu daa'ima obbolaashee duukaa dhufti mana dilbataa otuu barattu akkamitti akka eebbisan akkamitti akka sagadan akkamitti akka nagaa gaafatan baratteetti buddeen irratti akkamitti akka kadhatan baratteetti amma obbolaashee erga see barsiisanii booda seen immoo mana galte ababbaa jette har'aa kaatee otuu buddeen hin kadhatin akka hin nyaanne imamma atis buddeen otuu hin kadhatin akka hin nyaanne jette eessaa baratte mana kiristaanaa mana dilbataa daa'imummaa seetti yeroo hunda abbaan ishaatis daa'ima sanarraa kana baranii kadhatanii ma nyaatu buddeenni kaleessa hin geenye amma buluutti ka'e amma barakachuutti ka'e maqaa eewutti waamame maqaa waaqayyo
eessumisees yeroo hunda kadhatee nyaata. Guyyaa tokko waajjiraaf fiigaa dhufe eessumisee sa'aatiitti darbe fiigaa yeroo dhufu mana obboleettii makoo gooree waan jiru nyaadhee deebi'a jedhe. Ol seene buddeen dhiyeessite obboleettiin. Dur intalli kun naxxee daa'imni kun timarmitee nagaa gaafatti. Amma akkuma buddeenni dhufeen inni sa'aatii isaa 10 ilaalaa irratti cuffatee gashuutti hin kaane mucaan fagoo dhaabattee ilaalte. Maal taate jette haati. Eessuma kee kana dhattee hin dubbiftu duroo hin dubbiftaa. Har'a maaliif irraa fagaattee jettee gaafatte. Maal jette intalli beektu daa'imni sun. Inni eessuma koo miti harmee koo jette. Maaliree jennaan inni boobiidha saree keenyaa jette. Maal akkam hin eebbisin kan nyaatu otuu hin eebbisin kan nyaatu maal bichaadha jette. Saree bichaadha jette. Saree bichaa kan ta'e namni danuun hin jiru. Danuutu jira saba Waaqayyo. Egaa amma nufutti jedha. Buddeen eebbise moo hin eebbifne gooftaan keenya? Hin eebbifne? Kuni seeraa, kuni barakaa isiniif ta'a, kuni fayyaaf isinii ta'a. Eebbisaatii nyaadhaa. Egaa kana biratti dabalee Waaqayyo amma nufutti isa qabdan eegaa nuun jedheera. Amma nufutti isa qabdan eegaa nuun jedheera. Seera bataskaana keessanii eegaa. Bataskaanni seeraan qabdu akkatti faarfatan, akkatti qiddaasee qaddasan, akkatti nissaa galan, akkatti qalbii jijjiirratan seera qabdi moo hin qabdu? Bataskaanni keenya taabota qabdi moo hin qabdu? Amma namoonni tokko maqaa kiristinnaatiin warri dhufan taaboti maal godha hin barbaachisu kakuu haaraa keessatti maal isinii godha akkasiin jedhu dhageessan moo hin dhageenye? Kakuu moofaa keessa malee kakuu haaraa keessa taaboti gatii hin qabu jedhu. Taaboti kakuu haaraa keessatti ga'eensaa ga'ee guddaadha jedha Macaafi Qulqulluun. Kakuu moofaa keessatti xumurame hin jenne. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19 yeroo dubbistan samiirra kan jiru jedha. Manni qulqullummaan hin baname, golgaansaas addaan ba'e. Yeroo kanatti taaboti Waaqayyoo samiirratti mul'ate jedha. Eessatti mul'ate jedha? Maaltu? Eessatti? Amma galgaloonfaan asitti taabota jibbinee jedhaniiru. Yeroo samiirra deeman isoo taaboti jira hin barbaannu yoo jedhan diiyaabiloos bira dhaqu. Achi jira maan jiru taaboti? Jira asitti yoo jibbite yoo achi jira jedhe Macaafi Qulqulluun eessa dhattare? Diiyaabiloos bira kan hin jirre taabonni. Diiyaabiloos bira dhaqu wayya moo Kiristoos bira? Natti mikaa eewu bira? Egaa taabota kee kana kanattu dhufteetti jedhe. Taabota hatuuf kan kaate dhufteetti, gurgurachuuf kan kaate dhufteetti. Taabota kee eegi. Taaboti ga'ee guddaa qaba. Galaana Yordaanos gosseera taaboti. Taaboti dallaa Iyyaarikoo diigeera taaboti. Taaboti saba Filisteemiin dhukkuba adda addaatiin garafeera taabonni. Taaboti of tuulummaan Oozaan seen jedhamtu sun gaafa qabattu kakak godhee ajjeeseera. Taabota Waaqayyootti buute otuu silxaana hin qabaatiin jechuudha. Taaboti bara kakuu moofaa keessa miti, bara kakuu haaraa irrattis immoo samii irratti waan ergameef amma nufutti isa qabdan cimaati eegaa. Amantaa keenya irratti eenyuyyuu dhufu lama nu suufuun jira. Waaqayyo meeqa? Amantaan meeqa? Cuuphaan meeqa? Egaa Waaqayyo hamma nufutti amantaa keessan eegaa, mucummaa Waaqayyoo keessan eegaa, cuuphaa keessan eegaa, maataba keessan eegaa, kiristaanummaa keessan eegaa nuun jedheera. Seera bataskaanaas eegaa jedheera. Seera bataskaanaa. Bataskaanni seera qabdi. Hin qabdu? Balbala meeqa qabdi amma bataskaanni keenya? Maaliif 4 hin taane? Maaliif 5 hin taane? Bara bishaan badiisaa keessa jedha Macaafi Qulqulluun Noohi bidiruu hojjete. Bidiruu Noohi Waaqayyo hojjedhu jedhe immoo balbala 3 qabdi turte jedha. Warri bidiruu sana keessa seenan immoo jedha bishaan badiisaa irraa fayyaniiru jedha. Fakkeenyi bidiruu sana immoo maali? Bataskaana kaa. Warri bataskaana keessa galan immoo
badii foonis badii lubbuurraas hin oolu moo hin oolan? Warri bidiruu ala jiranoo bishaan badii isaatiin dhumanii barasan. Bishaan badii isaatiin fiigichatti ka'anii ka. Yeroo bokkaan gubbaadhaa roobu, yeroo lafi irraachi ol bishaan ni burqu, fiigutti ka'an. Yaanoo hin nuubani jedhani balbalichi cufameera argitu. Otuu hin cufamini fiiguun, otuu hin dadhabini fiiguun, otuu hin goobatini fiiguun, har'a fiiguun. Galaa walitti qabachuun har'a saba Waaqayyoo qarshii keessaniin, beekumsa keessaniin, humna keessaniin, taayitaa keessaniin, amantaa keessaniif dhaabbachuun har'a mee waa gabaabaan isin gaafadha. Manni kun mana eewuti. Amma dallaa kana keessa hin argitu maaltu jira? Marga mini? Utuu mana sooressaa ta'e akkas margi irratti marga? Dhugaadhumatti nu kiristaanaa reem. Manni Waaqayyoo akkas margaan ta'ee moo? Manni Waaqayyoo akkas qoraattiin keessa wannoo ta'ee moo? Eewa dhufuuf Waaqayyoof. Naazreetii nama kadhannu? Moo Finfinneedhaan waamnu? Eessatti kiristinnaa kaane? Asmini? Eessatti qorroomne? Asmini? Eessatti qaddasiifne? Asmini? Bataskaanni kun kan eewuti. Kan keenya bataskaana eeguun ga'eewuti. Ga'ee keenya kaa. Mee warri nissaa abbaatii qabdan harka baasa. Nissaa abbaatii warri qabdan harka baasa. Abbaa lubbuu jechuudha warri qabdan. Galatoomaa deebisa. Mee warri hin qabne moo baasa? Warri hin qabne baasa. Qabachuu qabna moo hin qabnu? Qabachuu qabna moo hin qabnu? Abbaan lubbuu nu barbaachisa moo hin barbaachisu? Dhukkubi jira. Maal dhukkubichi? Cubbuudha kaa. Qorichi jira. Maali qorichi? Qalbii jijjiirrachuudha kaa. Dooktarri jira. Eewu dooktarri luba kaa. Yoom bira dhannure? Guyyaan fayyinaa yoomi? Amma kaane qalbii jijjiirranne amantaan dhaabbanne foon gooftaaf dhiiga gooftaa furanne mootummaa Waaqayyoo akka dhaallu Waaqni qulqullootaa nu haa gargaaru. Hin beeloftani? Hin dheebottani? Kan nu barsiiseeyu. Warri bidiruu noo keessa seenan fayyammoo hin fayyine? Warri bidiruu ala jiran hin badammoo hin badne? Nuyi maal keessa jirrar? Bidiruu fayyinaa keessa, mana Waaqayyoo keessa badiisin jiru ammaa kaase jira. Yoo dhukkubsannallee fayyinni jira. Yoo iyyoomnallee sooramni jira. Yoo goobannallee hin diriirra. Yoo duunellee duunee hin hafna. Laazaar hin kaana akka gooftaa keenyaa hin kaanu. Egaa yaasoo giddaa yoo ofii jette yaasoo giddaa jedha jaarsa mule jettu yoo ofii jette mi'aayi amantaan dhaabbachuun eewuuf lubaafi paappaasiifi monokseefi eewuuf ofiif mucummaa Waaqayyoo eeguun eewuuf anarraa kaasee jedha warra caatii nyaatu nan gorsa yoo wallaalummaan immoo warra nyaatan arge nan barsiisa. Waaqayyo ogummaa ittiin barsiistan isiniif haa laatu. Warra daaraa sifatanoo hin barsiiftani? Warra hatan sanoo qarshii Waaqayyoo hin laannu warra jedhan hin barsiiftani? Namichatu niitii fuudhe jedhan dhageessu? Ilaa gurri isaanii akka dhaabbata. Niitii fuudhe. Niitiin koo kun ogummaa qabdi moo hin qabdu jedhee ilaaluuf jedheetu hindaaqqoo qaleetti laate. Hindaaqqoo qaluu hin dandeessi moo hin dandeessu jedhee isheen immoo harmee isheerraa hindaaqqoo qaluu baratteetti akkamitti akka qalan. Amma warra durbaa miti warra dhiiraa gaafatama. Hindaaqqoo billiitiin see meeqa? Akkamitti beektan? Ogummaa isaa qabdu? Hindaaqqoo qaluu hin dandeessu? Morma kutuu hin dandeessu? Billiitii see baasuu hin dandeessu? Meeqa billiitiin hindaaqqoo? Akkamitti bartan? Mee of gaafadhaa sinumtu. Hin qopheessite. Shunkurtaa hin qopheessite. Distii hin qopheessite. Maal hojjechuuf? Waxii hindaaqqoo hojjechuuf. Namni kun immoo qotee bulaadha. Abbaan manaan ishee. Gombisaan isaa guutuudha. Dallaan isaa guutuudha. Saaxiniin isaa guutuudha. Kiisiin isaas guutuudha. Sooreessa badhaadhaadha. Egaa
nama kana yeroo sila indaaqoo qalu qaqqette indaaqoon adalatu indaaqoo qabate jedhanii saroonni inni guddise fiigaa dhufan. Gaafa dhufan namni sun indaaqoo qaleera dhiiga dhangala'e ergatan harraabanii deebi'anii rafani sarooti. Saree inni tokko bifisa adiidha, inni tokko immoo gurraacha. Kana booda iseen indaaqoo sana billiitiidhaan gootee shunkurtaa qopheessitee isee distii ibiddarra kaa'uuf jedhu ollaadhaa buna waaman. Haadha baluu kottuu buna dhugii jedhan. Otuu balbala cimsitee hin cufin garbab gooteetti deebistee sokkite. Hin cufamne balballi garuutti garbeessiteetti. Saroonni achiin seenanii indaaqotti albaasan. Balleessaan kan eeyuti. Maal goote? Maal badiin ishee? Balbalan cufamneen maaltu seene? Qulqulluu Phaawulos gara walla Filiphisiiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 2 Filiphisiiyuus 3 lakkoofsa 2 sarootarraa of eegaa jedhe. Maalirraa? Sarootarraa of eegaa. Saree balbala hin cufamnetti seentutu jira. Saree abbaa manaa fi haadha manaa addaan baastutu jira. Saree obboleessaaf obboleessa addaan baastutu jira. Maalirraa of eegaa? Maaliin sareerraa jedhe beektu? Sareen garaa isheetiif bullaan mana gooftaa. Sareen garaa isheetiif bichaa yaaddi. Sarootarraa of eegaa jedhe. Niitiin kun yeroo dhuftu indaaqoon hin jiru. Maaltu nyaate? Saree hin gaddite. Amma ollaadhaa indaaqoo bitee jette. Dhiira waamee qalee dhiirsa koo eeguu nan danda'a jette. Yoo dhiirsi koo na arguu baate eewun na arga jette. Eewun sodaatti. Waaqayyoon sodaatti. Egaa jette. Har'anii jette. Shiroon hojjedhee eegaa. Indaaqoo sareen nyaatteetti. Dheekkamsa dhufu anumtuu nan furadhaa jette. Indaaqoo qooda qalame sanatti waxi shiroo hojjettee eegde. Gaafa inni dhufu hin dhiyeessiteef maal jedhe? Niitiin koo kun beekumsisee baay'ee guddaadha jedhe. Akka shiroon kun garaa laaffisuufi kan iseen dura shiroo qopheessitee jedhe. Ture maal nyaachuuf? Indaaqoo nyaachuufi. Indaaqoo maaltu nyaate? Sareetu nyaate. Otuu nyaatu quufuuf ka'e. Yaa giiftii koo jedhe. Maal indaaqoo qalee deeme innati shiroon na quubsitee jedhe. Yaa gooftaa koo jette seen immoo ani ollaa dhaqeen sarootan na jalaa nyaatee jette. Inni eewu jedhee waameen giiftii koo inni seenoo. Amma warri niitii qabdan jirtu binees keessa. Niitii keessanii giiftii koo jettu. Isin immoo gooftaa koo hin jettuuni. Hin dhufe immoo jettu bini. Haati keessa dhatte jettu bini isin. Abrahaam Saaraadhaan jedhe giiftii koo jedhaa. Saaraanoo gooftaa koo mee har'aa ka'aati yeroo manatti galtan warri abbaan mana giiftii koo jedhaani haa gammaddu. Giiftii eessa jirtaa jedhaani. Isinis immoo gooftaa koo jedhaani haa gammadu. Innis haa gammadu kaa maal kanumaan illee wal gargaaraa malee ni kanaafu. Yaa gooftaa koo jette. Sareetu na jalaa nyaatee utuu ani balbalan cufinii jennaan dinqatti ol darbe kaa alangaa furatee dhufe. Hin qabe. Qabin qabdaa jedhe. Qabin qabdaa jedhe. Qabin qabdaa jedhe. Hin iyyine seen. Hin iyyine hin oobsite. Ollaan koo akka hin dhageenye jette. Warri koo afirri koo akka hin dhageenye jette. Hin oobsite. Harmootii keenya durii. Harmootii keenya warra umurii dheeraa qaban argitu. Yeroo abbaan manaan isaanii rukutaniin hin oobsu. Hin iyyuu. Hin oobsu mini. Har'oo utuu hin harcummeen furatinitu achi. Jetti. Maal taate na rukutuuf ka'e dhimma dubartootaatu jira kaa. Poolisiitu jira kaa. Seera isaatu cime kaa. Meerra harka isaarra uleen hin jiru. Iji isaa diimateera na rukutuu waan ka'eef jetti. Uleen illee hin jiru. Haa ta'u malee ani warra dhiiraa waa tokko gaaffa. Uleen hin barsiisa. Innaadha manaasaa akka caccabsee reebu sun utuu isa caccabsanii reeban hin jaallata. Maaliif tumare? Maaliif ollaa jeeqare? Maaliif biyya jeeqare? Maaliif maqaa kiristinnaa arrabsiisare? Kiristinnaan kan nagaati. Wal gorsuudha. Wal barsiisuudha. Uleen jira? Dhiiga dhangalaasuun jira? Wal jeequun jira?
waaqayyoon jaallata amma daa'immi abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti jeequmsa akkasii arge kana furatee guddatamini daa'imaaf maal ka'aa jirra wal qayyabachuu qabna saba waaqayyoo amantaan dhaabbachuun eeyuuf qalbii jijjiirrachuun eeyuuf mucummaa waaqayyoo eeguun eeyuuf kurnoo baasuun eeyuuf foon gooftaaf dhiiga gooftaa furachuun eeyuuf irra deebi nagaa yaasoo giddaa yoo ofii jette kan nu barsiise waaqni qulqullootaa maqaansaa kan kabajame haa ta'u waaqayyo amantaa keenyaatti akkas utubaa sibiilaa nu haa cimsu daa'ima nuuf haa guddisu jaarsa biyyarra nuuf haa bushu warra dhukkubsate nuuf haa maaru warra hidhame nuuf haa hiiku waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u galatooma.